Itoophiyaan hanqina dargaggeessaan qabdu. Dargaggeessa miliyoona isaan lakkaa'amu kana keessa kan raayyaatti makamu maaliif dhabame? San qofaa miti fakkeenyaaf ji'a ji'aan kumaatamaan leenjisee baasaa jira raayyaan ittisa biyyaa miti. Eessa dhaqee dargaggeessi kun eessa dhaqe? Ijoollee waggaa umrii 12 kaasee sanaa ol jiran xiqqaas ta'ee guddaa namni qe'ee keessa akka hin jirree fi baqa akka yaa'aa jiranidha kan asirratti viidiyoo kanarraa sirriitti gadi bahee dubbatamaa jiru. Ijoolleen kun kan jiranii gammoojjii keessa gammoojjii Saharaa keessa gara biyya ollaatti baqachaa jiran jechuudha. Duulli kun mootummaa waan hin mormuuf kara qofaa miti. Kana sirriitti akka dhaggeeffatanii barbaada. Qondaalonni mootummaa, qondaalonni keessattuu qondaalonni raayyaa ittisa biyyaa. This is my sincere advice. Kuni waan biyya keenyatti addunyaa mararratti keessattuu zamana kana fa'aa qoratamee irratti walii galamedha. Humnaan waraanatti nama erguun tokkoffaa yoo itti milkooftee dirree waraanaa geessite loltuun sun loltuu hin ta'u, loltuu injifannoo fiduu danda'u hin ta'u. Hin ta'u tokko. Lammaffaa duulli amma humnaan nama qabuuf deeman kun dargaggeessa baaraksuudhaan, rifachiisuudhaan, maatii rifachiisuudhaan barnoota akka dhaabu, hojii keessa akka bahu, hojii dhabdummaan akka babal'atu godha. Dheefan gara baqaatti akka deemu godha. Kan achirraa hafe immoo nageenya biyyaa baay'ee miidha. Loltuun kuni bosonatti makamee riphee lolatti makama. Oromiyaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo lakkoofsi isaa baay'ee kan dabale oomu. Tokkoffaa yeroo Hacaaluun ajjeefamee nuuf hidhamnirraa. Gaafa dirreen siyaasaa itti cufamu, gaafa hidhaaf ajjeechaan itti hammaatu bosonatti gale. Ammallee gochi akkanaa kun it is counterproductive. Dargaggeessi kun deemee akeeka itti dhamanne sanuummoo akka bosonuutti adamfamee mormi isaa qabamee tumamee ajjeefamaa yoo agartama kaleessa asaasa ijoollee dheessu yaallaan nama 4 kan ajjeesan. Harargee bahattillee nama tokko ajjeesanii jiran. Dargaggeessi xiiqii keessa waan galuuf yoo dirree waraanaa dhaqe meeshaa hidhatan qabatee riphee lolatti makama. Bakka ergame hundattuu riphee lolatti makama. Kan achirraa hame cabee caccabee milikaa dheefa poolisii dheefa riphee lolaa bosonatti makama. Kan achirraa hafe immoo carraa argateetti fayyadame biyyaa baha kuni biyya miidhuudha. Ala of gaafatuu qaba namni biyya dargaggeessi miliyoonaan jiru keessatti. Dargaggeessi kun immoo miliyoonaan hojii dhabaa ta'ee jiru keessatti raayyaan ittisa biyyaa kootuu mindaadhaan si qaxaraa yoo jedhu dargaggeessi maaliif dide? Amma dhaloota qubeeti dargaggeessi kun. Amma dargaggeessa kanatu kuni mootummaa Oromooti. Kuni mootummaa maaliif hoggaa jaariin wallaaleeti? Maaliif dargaggeessi kun? Indoctrination raayyaa ittisa biyyaa hawwachuumaa dadhabe dargaggeessa kana. Oromiyaa qofarratti amma Oromiyaa irratti humnaan deeman. Naannoo Amaaraa irratti irraa nama argataa jiran. Naannoo Kibbaatti irraa nama argataa jiran. Itoophiyaan biyya dargaggeessi lakkoofsa guddaan jiru miliyoonotaan jiru yoo xiqqaate miliyoona 5-10 ta'uu danda'a dargaggeessi. Hedduun isaa hojii dhabee jiru keessatti silaa dargaggeessi kun kadhatee raayyaatti makama ture. Kadhatamee osoo hin ta'in, dirqisiifamee osoo hin ta'in, reebamee osoo hin ta'in silaa kadhateet walirraan caccabee raayyaatti biyya seena. Fakkeenyaaf biyya keenyaa fudhadhu ollaa keenya. Raayyaa ittisa biyyaa seenuudhaaf wal dorgommii yuunivarsiitii seenuu ol cimaadha. Waggaatti guyyaa tokko qaban guyyaa warri dorgomee qormaata fudhatee ulaagaa meeqa dabree keessaa callamee yaadadu gara parsantii 10 qofa warra seenuudhaaf appilaayi godhu keessa parsantii 10 immoo akkas kan fudhatamu. Ilmi kiyya waraanatti naa fudhatame jechuun hagamta akka nama boosisu fakkaata Keeniyaa keessatti. Ollaa keenya waa'ee dargaggeessi ollaa keenya dorgommii xiichaadhaan raayyaa ittisa biyyaa Keeniyaatti ni makama. Dargaggeessi biyya keenya hubadhaa uummanni Keeniyaa walakkaa keenyaati gadi. Raayyaan ittisa biyya Keeniyaatti keenya baay'ee dadhabaa. Maaliif dargaggeessi Keeniyaa maaliif caphee wal dorgomee qormaata meeqa dabre raayyaa ittisa biyyaa seenuun akka boona guddaatitti maaliif seenuu danda'e? Maaliif fudhatamuu danda'e? Raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa hoo seenuu maaliif dide dargaggeessi? Rakkoo guddaa qaba. Maaliif dide namni maaliif seenuu dide? Ka jedhu kana of gaafachuu danda'uu qaba. Maali sababni isaa? Tokko mootummaan Abiyyi hoogganu imaammata hin qabu, aayidiyooloojii hin qabu, caasaa hin qabu, naashinaal mootoo hin qabu.
Lammaffaa raayyaan ittisa biyyaa tokko akeekni ittiin dhaabbatu diina biyya alaa loluudha. Diina daangaa cabsee dantaa biyyaa birmadummaa biyyaa sarbee loluudha. Waggoota torban dabre kana keessatti raayyaan ittisa biyyaa harki guddaan yoo waliigalatti ta'uu baate kan lole kan dhume lola biyya keessaa. By nature, national armies do not like internal fighting. Biyya keessatti loluun hin barbaadu lola raayyaan ittisa biyyaa. Maaliif biyya keessatti obbolaa isaatiin lola? Biyya alaatitti alagaadhaan lolaa jechuudha. Ela waan amma odeeffannoo jidduu kana siifin gabaabsaa odeeffannoo jidduu kan dhufaa jiru. Namoota hedduu gaafachaan ture dargaggoota amma dhokatanii jiran kana. Maatiif gaafachaan ture. Maaliif maal raayyaa ittisa biyyaa seenuun bara waan gaariidha. Carraa hojii argattaa. Boru jeneraala taataa. Akkuma kaaturan jedhan yookaan hin jedhuun ela obboleessi kiyya yookiin immoo dubriin kiyya mucaan ollaa kiyya kan deemee Tigraayitti du'e du'a isaatu namarraa dhageenye officially mootummaan nutti himne. Ollaa keenyatti kamiilli isaa cabe ollaa keenyatti galee haga ammaa soorata arganne tajaajila arganne lafarra shunquqaa jira. Kabajaan isaan maluu hin argamne. Bishooftuu kana keessa nama 3,000 oli jira. Deengadda nagaan quunnamanii tuman jidduma kana waa hedduun wanni waan kan barreessuu eegalee kana bara. Bishooftuu mooraa tokko keessa nama 3,000 oli jira poolisii Oromiyaatiif raayyaa ittisa biyyaa ka ijji badde ka miilli cabe ka qaamni irrate qeetti yoo galee uummanni itti jedhanii akka hidhamaatitti irra ta'a bishooftuu keessa nama 3,000 oltu jiru. Bishooftuu takkitti qofa immaajin godinoota biraa keessa jiru. Kanaaf jechuudha loltuun kan dargaggeessi waraanatti makamuu dideef yeroo hedduu jedheen jira. Ijoollee wabootti makamtes dhiibee waboo kan jaare siyaasa marrootiin kan harkise siyaasa marroo kan harkise caalaa gochi Abiyyi fi Mallisfaan godhan qondaalonni isaanii gad jiran ajjeechaan tumaatiin sarbiinsi isaan godhantu dargaggeessa kana bosonatti galche. Waggoota dabre kan waggoota 3-4 dargaggeessa kana amansiifnee qeetti galchuudhaaf yaalii meegoonee milkaa'uu dadhaban. Kanaaf ammas taatee hin hammaatu. Humnaan waraanatti erguu kana qofa osoo hin ta'in roorroo Oromiyaa keessatti Itoophiyaa keessatti godhamaa jiru dhaabbachuu qaba. Kanaaf akkuma jee itti deemaa jirra. Kanaaf amma kan hin qophoofne isinii fi namoonni baay'een maal jedhan nuti qophoofnee jirra. Manatti taa'uu hin dandeenye mana keenya nagaadhaan taa'uu hin dandeenye gadi baanee galuu hin dandeenye milishaan gandaa isuma kaleessan wajjin ooyiruu isaa shoggoratutu gadi ba'ee har'a gibira nurraa fuudha manatti nu dhidhiita haadha waraanu jalatti reeba ijoollee keenya fuudhee waraanatti ergaa nu ajjeesinu roorroon daangaa nutti dabree jira. Amma kan hin qophoofne isinidha namni uummanni hawaasa biyya keessaa guutumatti kana dhuguma walitti dubbachuu wayya natti fakkaata. Isinumatu hin qophoofne nutti qophoofne walitti nus uummannis waan barbaachisu qophii miti yet qophaa'aa jirra garuu gahaa jirra bakka san. Remember we don't want to make mistake again. Jijjiirama fiduu qofa osoo hin ta'in jijjiirama san tiksu jijjiirama barbaachisaa jijjiirama saba keenyaa fi uummata keenya uummata biyya sanii hunda tajaajiluu danda'u. Uummanni waa lama keessa jira biyya san keessatti aarii qofaan morka qofaan hin deemnu arriinis nutti baatee jirti amma. Biyya san keessa yaada lama jira keessatti Oromoo keessatti. Roorroon uffee jira, noonnoo ifatee jira, roorroo ofirraa dhaabuu barbaada, bilchaatee jira, gaafiin hin jiru. Haala ammarra hammaataatti dhufna, haala nageenyaatii fi haalota adda addaa kanarra hammaataatti dhufna moo hin dhufnu gaja'u immoo amanuu barbaada. Kuni hoggansi kan hojjechuu qabu jechuudha. Hoggansi irratti hojjetaa jira, hoggansi bilcheessaa jira, kan itti deemu ta'a. Haqa bu'aa dargaggeessi, jarjaraan garuu wanni goonu hin jiru. Jarjaraan wanni goonu hin jiru, lafa rakkoo argamu hin jiru. Jijjiiramas fiduu qabna. Jijjiiramni finnu sunis immoo kan akka kaleessaatti butamu, kan akka kaleessaatti bacancaru, kan akka kaleessaatti hadiida irraa bahu akka hin taane, kan sabas biyyas jaaruu fi cimsu akka ta'u irratti hojjetaa jira. Haa qophaa'u, haa bilchaatu. It makes me happy gaafiin akkasii haga yoom eegna gaafiin jedhu kun dhufuunsaa gaariidha. Daran bilchaatuu qaba. Aaruu qofa osoo hin ta'in aariin sun galaanni sun kuuriin sun guutee waa lama godhuu qabna. Tokkoffaa kuuriin guutuu qaba. Lammaffaa kuurii san cabsee akka hin deemne kuurii san cimsuudha. Sadaffaa kuurii san immoo maagadaan dhawaataan oorruu akka obaasutti ittiin deemuu danda'uudha qabda jechuudha. Kuni hojii guddaadha gaafata.
hojii sammuu gaafata, kun hojii baay'ee gaafata. Itoophiyaadhaaf raayyaa ittisa biyyaa Oromootaa qofa ijaaruu hin barbaadu, Oromoo hin fayyadu. This is dangerous. Gara fuulduraa it will backfire. Ela. Tigiroota waan ta'an laala, warri wayyaanotaa waan ta'an laala. Raayyaa ittisa biyyaa olaantummaa garee tokkoo qofa jalatti ijaaran. Gorsa waywaannaa godhamaafi ture irraanfatan. Booda balaa isaan irra gahe ilaala. Kanaaf kana waan wal sossobnuu miti, waan irra qabnuu miti. Waan Oromoodhaaf hin taane Oromoo ittiin sossobuudhaaf sabboonummaa Oromoo sabboonummaa mirgaati, sabboonummaa walqixxummaadhaati, sabboonummaa dhugaa Oromoo deebisuudhaati malee sabboonummaa olaantummaa murna tokkoo maqaa Oromootiin saboota biraa irratti ijaaruutiif godhamu miti. Nuti raayyaa ittisa biyyaa Oromoon parsantii 40-50 yoo ta'e akkasitti Amaarris akka parsantii isaatti, Tigrees akka parsantii isaatti, Sidaamnis raayyaan ittisa biyyaa saglii gadiitirraa hamma Cibirraatti, hamma Kooriititti, hamma Jeneraal Staafititti yoo bira dhabdu sabaaf sablammootni keessaa urgaayan, keessaa calaqqisan ta'uudha qaba jechuudha. Kan barbaadamus kana. Kan Oromoon qabsaa'eefis kana. Wayyaanota kan ittiin qeeqaa turre, wayyaanota kan ittiin qeeqaa turre maali? Raayyaa ittisa biyyaa olaantummaan garee tokko keessatti baay'atee jaartanidha. Har'as wanti akkanatti oofamu kun Oromoo ittiin sosobanii ibiddatti naquudhaaf of course waan akkasii ijaaruu barbaadan jechuu kiyyaa miti bara. Waan akkasii ijaaruu barbaadanii jarri ammaa kun garuu Oromoo sanii ittiin gowwoomsuudhaaf barbaadan Oromoon kanaan hin gowwoomu jechuudha.